Akkam jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduu isinitti himaa oduu waliin ani Jersoo Wallooti. Kaaba Oromiyaa Walloo alaabaan adda bilisummaa Oromoo dhaabbate. Bal'ina oduu kanaa Sayyid Dawwee waan qindeeffate qaba. Kaabni Oromiyaa Walloo alaabaa adda bilisummaa Oromoo dhaabbatte. Manxarri Bilxiginnaa Kaaba Oromiyaa Walloo keessa ture gooticha waraana bilisummaa Oromoo Kaaba Oromiyaa Wallootiin akka ibiddaatti qabsiifamee yoo barbadoof kanneen lubbuun baata miilaan gammoojjii Walloo keessa facaatee miila qullaa akka dhalatteen kakammaa jirti. Guyyaa har'aa Kaabni Oromiyaa Walloo Harbuu, Shaklaa, Garbii, Kamisee, Qalloo, Caffaa fi magaalonni kaan gooticha waraana bilisummaa Oromoo Kaaba Wallootiin dhuunfatamtee uummanni guyyaa har'aa gammachuu ibsataa oole. Har'i seenaa Walloo keessatti guyyaa addaati jechuunis uummanni gammachuu qabu bilbilaan madda nageenyaatti ibsatan. Warroota piippiin mana hidhaatti uggurtee hiitee turte marti waraanuma kanaan hiikamaniiru. Warroonni hidhaarraa hiikamanis miira gammachuu qabuun uummatatti makamaniiru. Alaabaan adda bilisummaa Oromoo kan lafeen gootota meeqatti caccaban magaalicha keessa waboodhaan dhaabbamee mirmiraa jira. Humni waraana Tigraayis magaalaa Kamisee seeneera. Akka uummata bilbilaan dubbifnetti nuti himanitti waraanni Tigraay qabeenya namaa ijaan millatee hin ilaalu. Waan barbaade maallaqa baasee bitataa jechuun hima. Lafti waladdee kan dhiiga gootota Walloo hedduu dhugde guyyaa har'aa gabroonfataa irraa bilisa ta'uun harka uummata Walloo galeera. Lafa waladdee kanan dhuura Walloo taate gootonni keenya gabroonfataa irraa bilisa baasuuf hedduu aarsaa kaffalanis guyyaa har'aa humni gabroonfataan kun achirraa barbadaa'uun dhiiga uummata Walloo dhugaa ture. Akkasumas laficha taa'ee dhugaa ture guutuun guutuutti barbadeeffamee achirraa badeera. Manni maree ministeerota Itoophiyaa kufaatii biyyattii mudachaa jiru amanuun biyyattii keessatti labsii yeroo muddamaa labse. Bal'inni oduu kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Manni maree ministeerota Itoophiyaa kufaatii biyyattii mudachaa jiru amanuun biyyattii keessatti labsii yeroo muddamaa labse. Uummanni humna shororkeessaa irraa bilisa akka of baasu mata duree jedhuun labsiin hatattamaa kun akka labsame Dr. Geediyoon Ximootos ibsa keessatti himanii jiru. Labsiin kun akkaataa ibsichaan labsii gaafa guyyaa 5 bara 2014 kan jedhamu yoo ta'u guyyaa har'arraa eegaluun kan hojiirra ooluu fi manni maree bakka bu'oota uummataaf sa'a 48 keessatti dhiyaate kan mirkanaa'u ta'uu himameera. Waraanni biyyattii mudate tasgabbii barbaachisaa argamuu dhabuusaaf labsii labsuun kan himan Dr. Geediyoon qaamni waan kana raawwachuu fi olaantummaa hooggana Itaamanjoor Shumii waliigala raayyaa ittisa Itoophiyaa yoo ta'an itti waamamni isaa ministeera muummee ta'a jedhaniiru. Isin bobbaafamuun kun iddoo kamittuu kan to'atuu fi kan ajaju yoo ta'u dargaggoota hidhatanii jiran leenjisuun gara waraanaatti ajajuuf mirga kennameeraaf jedhan. Isin kun sa'a daangee magaalota keessatti murteessuus akka danda'u himuun tajaajila geejjibaa iddoo barbaadee fi akkaataa yaadeen daangessuuf mirga kennameeraaf jedhanii dubbatan. Qaamoleen hidhatan shororkeessa waliin qabu jedhee shakke ajaja tokko malee sakatta'uu gaafachuu fi meeshaalee argame to'achuu ni danda'a. Bakkoota tajaajila mootummaa adda addaatti shakkii yoo qabaate dhaabsisuuf aangoo guutuu qaba jechuun itti dabalanii kallattiinis alkallattiinis qaamolee humna shororkeessaaf dhaabbilee hamilee fi meeshaan deeggarsa eeyyamni isaa akka haqamu gochuu danda'a. Miidiyaa fi gaazexeessaa dhimma biyyattii irratti dhiibbaa uumuun eeyyama isaa haquu fi saamuu fi to'achuu danda'a jechuun ergaa himanii booda qaamota aangoo qabaatanis tarreessanii walumaa galatti labsiin yeroo muddamaa labsame muddamni hamaa fi sodaan jiraachuu kan mul'isu yoo ta'u biyyattiin kufaatii mootummaa abbaa irree waggaa 3 keessatti yeroo lammaffaaf keessummeessaa jiraachuu ishee mul'isa jechuun xiinxaltoonni irra deebiin dubbachaa jiru. Adam Ahmed yookaan Finfinneen kan Oromootiin mana hidhaa Finfinnee jira jedhame. Oduu keenya gama biraatiin waraanni bilisummaa Oromoo guutuu Oromiyaa dhuunfatee jira jedhame. Bal'ina oduu kanaa Umar Sabaa waan qindeeffate qaba. Adam Ahmed yookaan Finfinneen kan Oromootiin mana hidhaa Finfinnee jira. Guyyaa 5 dura kan dhabame Adam Ahmed yookaan Finfinneen kan Oromootiin iyyaafannoo meeqan mana hidhaa magaalaa Finfinnee jiru keessatti argamu maatii isaa irraa qulqulleeffannee jirra. Adam Ahmed kamisa darbe konkolaataa Ayzuuzii jedhamu qabatee hojjetaa isaa waliin kan gara Finfinnee qajeelan yoo ta'u osoo Finfinnee hin seenin konkolaataan maaliif makalaakaa fe'uu dhabeef jecha maqaa hin taane konkolaataa isaatti maxxansuun meeshaa bireenii fe'ee deemaa osoo jiruu qabne jechuun
waan hin jirre sobanii konkolaataa irraa saamanii qawwee diidaa fuudhanii itti suuraa maxxansuun dabaan mucaa kana hidhaa buusanii jiru. Adam Ahmed aktivistii jabaa walloon qabdu yoo ta'u yeroo namoota sodaa irraa qaban duukaa bu'anii ergamtoonni biltsiginnaa qabsiisaa jiraachuu mirkaneeffannee jirra. Waraanni bilisummaa Oromoo guutuu Oromiyaa dhuunfataa jira jedhame. Waraanni bilisummaa Oromoo lola waraana mootummaa waliin gaggeessaa tureen Oromiyaa bakkoota muraasa to'annoo isaa jala galchee kan ture yoo ta'u yeroo ammaa keessumaa lixa Oromiyaa harka caalu to'annoo isaa jala galchee jiraachuun dhaga'ame. Wallagga godinaalee afran keessaa aanolee hedduun to'annoo isaa jalatti yoo kufan Shawaa lixaa magaalli Gindaabraatiin guutumaan guututti to'annoo isaa jala galuu beekamee jira. Sochiin gara Finfinnee imala milkiin itti fufuus beeksisee jira. US fi Raashiyaan lammiilee isaanii gara Itoophiyaa akka hin imalle akeekkachiisan. Bal'ina oduu kanaa Umar Sabaa dabalataa waan qindeeffate qaba. US fi Raashiyaan lammiileen isaanii gara Itoophiyaa akka hin imalle akeekkachiisan. Ameerikaan lammiileen ishee gara Itoophiyaa dhufuu barbaadan irra deebiin imala isaanii akka ilaalanii fi kanneen Itoophiyaa keessa jiran ammoo ba'uuf akka of qopheessan akeekkachiifte. Biyyattiin erga akeekkachiisa kibxata galgala karaa marsaalee hawaasaa imbaasii US kan Itoophiyaatti argamuutiin baasteen haalli nageenyaa Itoophiyaa keessaa guyyoota muraasa darban keessatti hammaachaa deemuu himee jira. Keessattuu waraana naannoo Amaaraa, Affaarii fi Tigraay keessatti gaggeeffamuun walitti bu'iinsi fi tasgabbii dhabuu CVD cimsuu kaasee jira. Haaluma wal fakkaatuun haalli nageenyaa hammaachaa jira kan jedhe imbaasiin Raashiyaa Finfinnee jiru dhimma ariifachiisaaf yoo ta'e malee lammiileen Raashiyaa gara Itoophiyaa akka hin imalle hubachiisee jira. Ibsi imbaasiin Ameerikaa baase akka jedhutti irra jireessi daandii guddaa eetuu Finfinnee fi magaalota kaaba biyyattii wal qunnamsiisuu aanga'oota federaalaatiin ugguramuun imalli akka adda citu imaltoonni akka danqamanii fi walumaa galatti haalli imalaa kan mijatu akka hin taane taasiseera. Kanaan wal qabates hojjettoonni imbaasii US Finfinneedhaan ala akka hin imalle dhorkamuus himee jira. Itti dabaluunis namni lammii US ta'e yookaan yoo miseensa maatii lammummaa US qabu Itoophiyaa keessaa qabaatan hatattamaan akka galmaa'aniif gaafatee jira. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kaagaa amma daawwattanidha. Qophiilee madda nageenyaaf waliin turtii gaarii.